مرتي ربي جبا كمال انجرو فرماني يا لا خلق محمد مرتي ربي جبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu. Hordoftoota sagantaa kiyyaa har'a sagantaa ajaa'ibaa hedduu isin jaallattan isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Kanneen amantaa biraa qabdanis kanneen uumaaf uumee ilma namaa taatanis nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin biratti haa jiraatu. Sagantaa kana yoo dhageessan laayik duut gochuun dagatina. Saayintistii ajaa'ibaa tokkotu dachee kanarratti ammas lubbuun jira. Seenaa addaatiin beekama. Tarii dhiyeenya keessatti hin beeku malee. Abdurrahiim Giriin Dr. Zaakir Naayik biratti hin dhabamu. Addunyaa tanarratti namni gulantaalee sadi keessatti guutuu tahee argamu kennaa badhaasa addaa qaba jedhe Abdurrahiim Giriin. Kunis beekumsa waaltaawaa ilaalcha namoota hundaa biratti ija guutuun qalbii guutuun hawwatamu kan namoota tarkaanfii dogongoraa keessatti deemaa jiranis akka daawwitii fuulaan ilaallatanii keessatti of arganii saffisaan of mil'atanii daandii sirrii keessatti qubachuuf isa gargaaran kan fufiinsaan keessatti of sakatta'anii namoota lammaffaa isa booddetti hafaniifis riqicha ilaalchaa gaarummaa ta'e fuulduratti dhiibee ceesisuu qaba waan ta'eef. Lama jiraatee jireenya toltus hamtus argeera waan ta'eef fuuldura isaatti wanti ta'uuf jiru dammaquu isaatiin qofa sanyii akkasaa biqilchee dagaagsee of jalatti oomisheera waan ta'eef yoo addunyaarraa boqata tahes inni jiraataadha. Argamuuf godaanuu jidduu wanti jiru jireenya fakkeenyummaa gaariiti jedhe. Sadaffaa namni bakka irraa argame uumaa irraa dhufee fi uumaa ittis deebi'ee isa fudhatu waan beekuuf handhuura lama qaba jedhe. Handhuurri jalqabaa handhuuraa haadhaan handhuuramee gadaamessa kabajaaf kunuunsaa harmee isaa nama gooteeti. Kan lammataa handhuura imala dheeraa fi yaada bilchaataa bara baraan tajaajiluuf jireenyi itti dhimmamu jechuun dubbatan. Namni sadeen kana guuttate nama akka duumessa samii irratti dhaloonni dheebotee itti hajamudha. Kanaaf faana isaa bu'ii irraa baradhuu jedhe jechuunis seenaa kana hedduu guddoo anaafuu ajaa'iba ta'e. Kabajamtoota hordoftoota keenya nageenyi rabbii ammas dachaa isin biratti haa jira. That is given to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And even when he breaks the cross and kills the swine and abolishes the jizya, Fernandis namoonni Uzbekistan warri Uzbekistan warri Spain Andalus galata guddaa waan kana irratti hojjetan nu biraa qabu. Andalus waggaa 800 kan biyya kana gaafa hooggantu dandeettii hoguma addunyaa kana beekumsi addunyaa kana maddii gurguddaan bakka irraa bahe Andalus, Baghdad, Morocco. Oh my Lord, at your service. It is the best example of universal brotherhood in the world. Whether black or white, yellow or brown, two pieces of unsewn cloth, all equal in the sight of Allah. Ustaz Raya Abba Macha, Haji Abba Gedo, Abba Sanji, Abba Boka, Abba Dima, Bara Kudasagal, Jatami Shan, Godina Jimma Ana Gommatti, Maayirra kan dhalatan godinni isaanii kun aanaa gommaa keessaa baadiyaatti dhalachuuf dhiibbaa jireenya bara sanaa keessaa barnoota kutaa 1 hanga 4 qofa naannoo sanatti barachuu danda'an. Kutaa jaaffaa eegalanii ammoo magaalaa handhuura maccaa Jimmatti baratan. Magaalaa Jimmatti takkaa jireenya gaarii kan hin baratin kutaa 7-8ffaas dirqama taatee imalli sun imala har'aakkaa jijjiirama yookiin yaada ofii bilisaan ibsachuudha carraan hin jiru ture. Finfinneetti imalan. Finfinnee keessatti galaana dukkanaa'aa afaan qaban dubbachuun bara itti namni fuula hagooggatee yookiin laf jaletti dhokateet haasa'u ture. Barri kun 1980moota keessa ture. Magaalaa Finfinneetti galaniit egaa maatii horatan maasha Allah jechuun dagatina. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gara hojii artiittis hedduu bu'aa bahii keessa dabarsuu isaanii miidiyaalee adda addaatti himan. Ijoollummaa isaaniirraa jalqabanii quuqama sabaa kan qabanii fi
akkasumas ammoo abbaan isaanii egaa ba'aa lama isaanirra akka kaa'es seenaa keessatti tokkoffaan waa'ee sabummaa isaanii inni lammaffaan waa'ee amantiiti. Naannoo isaan itti dhalatan keessatti hacuuccaan bara sanaa keessa waan tureef akka yakkaattis ilaalamaa ture. Garuu lachoonuu silaa mirga uumamaan rabbi isaaniif kennedha. Seenaa keessaa 1983 wayita mootummaan dargii kufe Adawaayii wajjin aangoo qabatan mormiiwwan adda addaa gaggeeffamaa turan keessatti egaa dhaaba qabsoo bilisummaa Oromootti dabalaman leenjii marsaa 24 magaalaa Harawaacaa Harargeetti fudhatan. Sana boodas egaa taatiiwwan bu'aa bahii kanan jedhamne keessa dabarsuu isaaniiti kan dubbatan. Akkasumas guraaf adabbii mana hidhaa hedduu laalaa adda addaa dhandhaman. Bifa adda addaatiin wallee isaanii keessatti namni dhugaadhaa kamii akeekkadhu naa himi addaan wallaalee madaales naan galle jedhan jecha barayyuu jiraataati. Eeyyeen haa ta'uuti kana qofa osoo hin ta'in bu'uuramuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti shoora gurguddaa yoon itti haasa'atu koloneel Alamuu Qixxeessaa akkasumas obbo Baqqalee fi Dr. Gammachuu Magarsaa kanarra lubbuun jiranii fi namoota waldicha keessatti hoogganan waliin ta'uun dhimma aartii irratti xiyyeeffachuun aadaa afaan sabaadhaa akka hin quucarreef hin banne roorroo san keessatti nama taasisaa turanidha. وكان بارا بوالديه ورحيما مع أسرته وكذلك له رؤية بأن يكون سفيرا للإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الله أحد سيد الله غفار الرازي الله الصمد الله تايكنا لا تلوت لم يلد ولم يولد بقد سنريد بقد وبدا أمتا نبي رحمتا أوتون دنكر من بلبل توبتا لكن هدا كوتين ديات فكاتا سانغا بابت يدول لتاكاتا فسان دنت والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله. Ustaz Raya Abba Mancha is a scholar born from the people, born for the people. Words of Dr. Abdurrahim Green example what I made the starting point for the idea. The key of the whole humanity in them. I have edited this that forced to me focused in today and yesterday, and I hope you will welcome me. Disabled, I am Dr. Gaddisa Gada. Ustaz Raya Abba Macha hayyuu uummatarraa dhalatee uummataaf dhalate jecha Dr. Abdurrahim Green fakkeenya wanti ka'umsa yaada taasifadheefis furtuuwwan namummaa guutuu isaan keessatti tilmaama kootiin arge kan keessa kootittis dachaa hojiiwwan hedduu bu'aa bahii hawaasa har'aaf kaleessaa keessatti xiyyeeffachuuf na dirqisiise. Sallallahu alayhi wa sallam said, I have been given the Quran and something like it along with it. So knowledge was also given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam other than what is contained in the Quran. Maqaan isaa maanuwaal jedhama. Maanuwaal sana yeroo isin dubbiftanii yoo kana goote kanaan gubata TV'n kun yoo kana taate kanaan akkana ta'a yoo kana ta'a jedheeti maanuwaalii qaba jaran maanuwaalii televizyinii sana lees yeroo barreesse dubbee kaa'ima abbaa televizyinicha tolchee bar akkasii miti. Knowledge was also given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam other than what is contained in the Quran. All equal in the sight of Allah. If every rich human being in the world gives zakat, gives this 2.5% charity, poverty will be eradicated from this world. There will not be a single human being who will die of hunger. Akkanaaf laaffisoo hirkootaa sifadhe akka waliin nu gahu rahmata isaa kadhe siiraa wahii irratti isin baallamadhe galanni kan saatee baallamee guutadhe arra seeraa dubbachuuf hammartifadhe garuu tuun jalqabiin dura waa buufadhe waa'ee obbolummaarraa yaada ummataa fudhe akkanitti fufuu